Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa qaqqabu qophii keenya ammas barnootaa eegallee jirra. Qophii keenya ammas barnootaatiin gaaffiiwwan beekumsa walii galaa ta'anii afoolaan Oromoo kan qaban namoota fedha qaban gaafachuudhaan isaan waliin turtii taasisna jechuudha. Isinillee mana keessan teessanii gaaffii nuti namoota gaafannu walii keessan gaafachaa deebinsaa kana ta'a laata jechaa wal gaafachaa akkasumas deebii namoonni nuuf deebisan tilmaamaan waliin turtanii akkasiin nu daawwattan gaman maal isin afeerraa turtiin keessan amma xumura qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Mee walaa barruu maqaa keessan nutti himaa. Iddeesaa Dastaa. Oliin jedhama. Maqaan koo Ermiyaas Saffisaa. Inistiraaktar Xaasoo naan jedhu. Leenjisaa teeknikaaf ogummaati. Maqaan koo Ato Baqqalee jedhama. Maqaan koo Abdulqaadir Muhammadin jedhama. Saadduu Baammadin jedhama. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune maalidha? Qotaa oolee maarashaa. Maarashaa jechuun isuma qotu jecha. Hin arganne yaalaa. Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune. Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune. Arraba. Qotaa oolee dhoqqeen kan ittiin buune hin beeku. Mee yaali carraa tokko si kenne. Qotaa oolee dhoqqeen kan ittiin buune. Qambara. Yaali carraa si kenne. Qotaa oolee dhoqqeen kan ittiin buune. Kan biraan jiru? Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune. Maybe qaccee ta'uu danda'a. Qaccee yookaan kan qonnaaf qotiyyoo ittiin oofnu jechuudha. Yoo isa ta'u. Qaccee jedhama? Qaccee jedhamu. Kanaan alatti waasaa. Mee yaalaa hin arganne? Hin arganne. Maybe qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune. Harqota yookiin qambara isa jedhamu jechuudha. Isa qotiyyoo lamaan walitti harqota. Hin arganne. Yaalaa mee? Qotaa oolee kan dhoqqeen ittiin buune. Ani qabjuu ta'a. Abjuu ta'e badamne. Du'a. Du'an ta'u deebisi yaadde maaliin? Maqaa namaa. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon Oromoota. Du'ee kan hin banne kufee kan hin cabne maalidha? Kufee kan hin cabne du'ee kan hin banne. Waaqa qofaa Rabbi waaqa. Waaqayyo ka biraan beeku. Mee yaalaa. Kufee kan hin cabne du'ee kan hin banne. Really? Rabbi qofaan beekani kana waaqayyo. Kufee kan hin cabne bu'ee kan hin banne. Jecha. Beeku. Beeku kan. Seenaa. Du'ee kan hin banne. Afaani? Afaan jechuun koo
Jechi qonqaa loqoda. Miti loqoda miti. Ati natti mikaasa immoo maaliin godhaa? Narra darbi kan naan galle. Hin barreeffamne isaa kan hin duune hin jiru maybe lubbuu dhabeeyyii ta'uu danda'a. Lubbuu dhabeeyyii kan akka dhagaa maal yoo kanarraa kan hafe wanni hunduu hin du'a jedhee yaada lubbuu. Maqaadha. Maarashaa. Maarashaa miti? Maali laante? Filannoo godhu. Filannoon qaba akkasumas yaalta. Ani hin beekne kan. Maarashaa miti jettee? Filannoo pirezidaantummaa biyya Ameerikaa tibbana kana gaggeeffamaa jiru keessaa kan of baase eenyudha? Qaba odeeffannoo kanas. Trump, Donald Trump jira. Namni amma bulchaa Joe Bidenis jira. Joe Biden yoo ta'e malee inni sun dorgomaa ta'uu jiru miti kan inni miidhame rukutame iyyuu. Joe Biden. Ayya. Isa rukutame samuun. Joe Biden. Isa? Joe Biden. Itu. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Bisuma ta'a. Gaangeen hin dhaltuminiire. Maaliif hin dhaltumee gaangeen? Uumaa rabbiiti gaa. Uumaa rabbiiti. Uumama waaqaati waan ta'eef kennaa masheeti harma rabbi laateefi. Abbaan qabdu laa kanaaf hin beeku. Kan irraa dhalattee jiru. Eeyyee kan irraa dhalatte haadha hin qabdu natti fakkaata. Kan natti fakkaata. Ani hin beeku. Gaangeen maaf hin dhabe? Gaangeen maaf hin dhaltu? I don't know. Maal jedhu ka? Hin dhaltu garuu. Gaangeen hin dhaltu maaliif hin dhaltu? Hundi ishii dhiira ta'uu hin diddu. Kaani jechuudha. Ani hin beeku. Gaangeen maseena jedhu maybe uumama keessaa uumamni tokko dhaluuf wantoonni isa barbaachisu jira. Fakkeenyaaf yoo fudhanne ovarii qabaachuu qaba. Sanyiin kormaa fi sanyiin dhalaa bakka itti wal quunnamu jiraachuu mala jechuudha. Maybe sanyii hin qabdu jedhee yaadana. Sanyiin kormaa fi sanyiin dhalaa iddoo itti wal galu maseenaa jedhama sanyiif waan. Ovarii qabaachuu dhiisuu maltee jedhee yaadana. Abaaramtuudha waan jedhameef. Eshi. Gaangeen dhaltu kan jedhameef tokko uumamumaan natti fakkaate. Gaangeen dhaltu kan jedhamu uumama dhaltees hin beektu waan ta'eef tokko immoo waaqayyo tabaaree waan jedhamuuf kan akkasitti. Waaqni dur gadi dhiyoo turedha lafatti. Gaaficha waaqa dhiittee achuma waaqni abaaree. Sababa abaaramteef jechuudha. Jechama hawaasaati. Bakka uuma farda hidhatteef ta'ama. Waanuma farda hidhattee fardi waan ishee dhaluuf hiika. Uumamni ishee seelii garaagaraa irraa waan walitti dhufeef sanaaf illee waan rakkattu natti fakkaata. Gama saayinsiitiin jechuudha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Bagansi arge jennaan bakka duwwaa jettee hattuun abbaa warraatiin. Bakka duwwaa
Sanatti guuttuu jechuudha. Hin beekne kunis ani mammaaksa kana bagan si arge jennaan hattu hin beeku kanas. Bagan si argette. Bagan si arge jennaan. Bagan si arge jennaan bakka duwwaa jettee hattuun abbaa warraatiin abbaa manaatiin abbaa manichaatiin jettee hattuutu bakka duwwaa sanatti guutta. Maanni filannoon qabu? Filannootti gadi kaa. Bagan si arge jennaan. Bakka duwwaa jettee hattuun abbaa warraatiin. Barreesse. Maal? Hin beeku. Bagan sin dhokateen jetti. Bagan si arge jennaan Bagan si arge jennaan bakka duwwaa jettee hattuun abbaa manaatiin bakka duwwaatti guuttaa jechuudha. gaafi kana nan beeka garuu raafadheera. Bagan si arge jennaan baga wal agarreetti. Akkamira? Baga wal agarreetti hin beeku. Bagan si arge jennaan baga wal agarreedha. Hattuu waan jettee hin beeku. Bagan sin dhokatinii. Bagan sin dhokatin. Akkasii miti? Galatoomaa isinillee. Galatoon eebbifa. Galatoon shatis. Ishii fayyaa ta'a isinis. Thank you. Isinis galatooma. Ulfaadhaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa gaaffiiwwan namoota gaafachaa turre muraasa isaa deebisuu fayyaala jechuudha. Jalqaba irratti kan gaafannee qotaa oolee dhoqqeen kan ittiin buune maalidha jennee gaafannee turre deebiinsaa limmoodha. Gaaffiin keenya inni lammataa immoo kufee kan hin cabne du'ee kan hin banne maalidha jennee gaafannee turre deebiinsaa maqaadha. Gaaffiin keenya inni itti aanu immoo pirezidaantummaa biyya Ameerikaa tibba kana dorgommiinsaa geggeeffamaa ture keessaa kan of baase eenyu jedhama jennee gaafannee turre deebiinsaa pirezidaantii Joo Baayiden jedhama. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo bagan si arge jennaan bakka duwwaa jettee hattuun abbaa warraatiin jennee gaafannee turre bakka duwwaa sanatti kan guutamu yookaan deebiinsaa bagan sin dhokatin kan jedhudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa qophii keenya ammas barnootaa kan torban kanaaf qindeeffanne asuma irratti xumurra jechuudha. Qopheessuudhaan kan isin faana ture an Margee Tasfaa akkasumas ogeessaa kaameeraa keenyaa Tolesaa Bultii waliin ta'uudhaan isin faana turre torban qophii keenya ammas barnootaa kan biroo amma qindeeffanne walitti deebinutti torbanni kun torban nagaa isiniif haa ta'u nagaan nuuf tura. Barnoota ammas barnoota kanata.